Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan. Guyyaan har'aa fulbaana 8 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 3 bara 2013 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Qaala'inni jireenyaa hammaachuun hawaasarraan miidhaa geessisuusaa jiraattonni fi aangawoonni magaalaa hawaasaa ibsanii jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Hidhattoonni boodaati. Haala siyaasaa Itoophiyaa kan yeroo ammaa ilaalchisee gabaasa bal'aa qindaa'e qophii diimokiraasii keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasa Har'aa Faasil Gabayyaw, Tamsaasa Intarneetii fi Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Ashama harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Mootummaan biyya Sudaanii waa'ee reenfa namootan 29 adoolessa 26 fi hagayya 8 laga Takazzee yookaan Seetit keessatti argaman ilaalchisee Ambaasaadara Itoophiyaa gaaffiidhaa fi waamee akka ture Reuters gabaaseera. Reenfi namootanii sun kan argamuu danda'e lammiilee Itoophiyaa baha biyya Sudaanii bakka Waad al-Hulaaliyaa jedhamu jiraataniin akka ta'e kan ibse gabaasni kun akkaataa du'iinsa namoota sanaa irratti wanti inni jedhan jiru. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa jiruu fi dhimma hidha laga Abbayyaatiin wal qabatee muddamni Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru cimee akka itti fufe gabaasni Reuters kun himeera. Yeroo ammaa baqattoonni lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Sudaan bahaa keessa yommuu qubatanii jiran, Sudaanii fi Itoophiyaan waa'ee lafa daangaa irratti walgaarreeffannaadhaa fi walitti bu'iinsa keessa akka jiran gabaasamaa jiraachuun isaa hin beekamu. Sanbata dheengaddaa qondaaltonni mootummaa Sudaan meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa fe'amee Sudaaniin seenee to'achuu isaanii ibsanii turan. Guyyaa wixataa immoo ministeerri dhimma biyya keessaa Sudaan meeshaan sun karaa seera qabeessa ta'een kan fe'ameedha jedhee beeksiseera. Akka Reuters jedhetti ambaasaaddarri Itoophiyaa mootummaa Sudaaniin waamamuu irratti dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa battalatti deebiin kennan hin jiru. Jiraattonni magaalaa hawaasaa qaali'iinsa jireenyaa irraa kan ka'e rakkachaa jiraachuu isaanii himaniiru. Bulchiinsi magaalaa hawaasaa warreen seera cabsanii gatii dabaluudhaan jiraattota rakkina keessa galchan irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseera. Dhimma kana irratti gabaasa Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasaa irraa qindeesse Tujubeetu dhiyeessa. Bulchiinsi magaalaa hawaasaa gatiin waa ittiin bitatan ol ka'uuf qaala'ina jireenyaa ilaalchisuun jiraattotaaf magaalaa hawaasaa akkasumas daldaltoota waliin marii kan geggeesse yoo ta'u, qaala'inni jireenyaa uummata magaalattii mufachiisuun ibsamee jira. Jiraataa magaalattii kataan obbo Girmaa Arheessoo qaala'inni jireenya magaalattii keessatti erga argame baatilee lakkoofsisee jechuun dandeettii uummataa ol ta'ee jira jedhan. Kadaangaan ittiin taasifamne gatiin waa ittiin bitan ol ka'uun oomisha qonnaaf warshaalee irratti jedhan. Yeroon isaa yeroo ayyaana waggaa haaraa waan ta'eef rakkoo jiru daran walxaxaa taasisee jedhaniiru. Kan ogumni isaanii barsiisuu ta'uu dubbatan obbo Adinoo Gaabbisoo qaala'inni jireenyaan miidhamaa jiraachuu ibsaniiru. Bulchiinsa magaalaaf daldaltootaan kan hoogganamu sirni to'annoo wal ta'e tokko diriirfame kanneen seeraan ala ta'an yoo adaban godhatin rakkoon kun itti fufuun waan hin oollee jedhan. Daldala midhaan irratti kabobba'an jiraataa kabiroon obbo Baqqalee Cuqqaaloo jedhaman nuti daldaltoonni rakkina irratti kufnee jirra. Daldaltoonniif kanneen meeshaalee dhiyeessan shira xaxan gidduutti danqabnee jirra jedhanii hawaasichi garuu rakkoo hamaa irratti kufuusaa hin haalle. Daldala boba'aa irratti kabobba'an magaalattii keessa akka jiran abbaan qabeenyaa obbo Nixaaraa Kabbada qaala'ina jireenyaa dhaabbataan furuuf lafa hin qotamin jiru sanyii midhaaniin uffisuudhaan oomisha dabaluun furmaata filmaata hin qabaannedha jedhaniiru. Adda Hiyoot namni jedhaman gama isaaniin furmaanni jiru waltaanii hojjechuu qofa jedhanii maqaa waldaa oomishtootaan gocha seeraan alaa hammaa ba'aa ta'etu raawwatamaa jira jedhan. Bulchiinsa magaalaa hawaasaatti itti gaafatamaan waajjira misooma daldalaaf gabaa obbo Haayiluu Yataraa daldaltoota seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii ibsaniiru. Jiraattota magaalattiif hawaasa daldalaa waliin marii geggeessame irratti daldaltoota 200 irratti tarkaanfiin fudhatamuun illee ibsameera. Daldaltoonni eeyyaman qabaanne heddummachuun gatiin meeshaalee ol ka'uu hammeessuusaa beeksisanii jiran. Ittaansees kanneen seerarra darbanii argaman kanneen gatii ol kaasaniif itti gaafatamummaa hawaasummaa ofii daldaltoota hambaan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu kan itti fufan ta'ullee ibsaniiru.
Marii sana kan geggeessan kantiibaan magaalaa Hawaasaa obbo Tsaggaayee Tukaa gama isaaniin yeroo kanatti kan gatii ol kaasu uummata ka cinqe diina Itoophiyaati jedhan. Gatii ol ka'uun dhiibbaanni hawaasicharraan ga'ee gad xiqqeessuuf qamadii, zayita, sukkaaraaf ruuza dilaalaan ala akka gurguraman murteessuu ministeerri daldalaa kan ibse yoo ta'u, paastaa, makarooniif buphaan immoo kan dilaallirraa kaafame oomisha kabiroo ta'uu beeksisee jira jechuudhaan Yoonaattaan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi maashinoota teknooloojii olaanaa dhukkuba sombaa qorachuudhaaf fayyadanu kanneen gatiin isaanii doolaara miiliyoonii 1 olitti tilmaamanu Itoophiyaadhaaf kenniteetti. Karaa dhaabbata misoomaa sadarkaa addunyaa yookiin USAID uummata Itoophiyaa gargaaruuf kennaman maashinoonni qorannoo TV yookaan dhukkuba sombaatiif gargaaran kun warreen Gen Expert jedhamanu yommuu ta'u lakkoofsi isaaniis 46 akka ta'e beekameera. Maashinoonni kun biyyattii keessatti guyyaa 2 jalqabee hanga sa'aatii 2tti dhukkuba sombaa qorachuu danda'u jedhamee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtanii sagalee Ameerikaati. Hooggantoonni siyaasaa fi ajajoonni waraanaa Sudaan Kibbaa walloliinsa kutaa biyyattii Ikwaatooriyaal lixaa keessa jiruu fi isa gidduu kana lubbuu nama 5 balleesse akka dhaaban Sudaan Kibbaa keessa kan jiru humni naga eegdota mootummoota gamtoomanii gaafateera. Waa'ee kanarratti gabaasa Deevid Moonoo Daangaa qindeesse jaallanni gammadaatu harkaa qaba. Humnootiin ittisaa kan Sudaan Kibbaa fi humnootiin waltaatota mormitootaarraa kan walitti dhufe gareen tokko walitti bu'iinsa kana furuuf Taamburaa keessatti bobba'u humnootii ittisaa kan uummata Sudaaniif dubbii himaa akka ta'an Meejor Jeneraal Luul Ko'aan ibsanii jiru. Gabaasaaleen ba'an akka jedhanitti waraana sochii bilisummaa uummata Sudaanii fi humnootii Jeneraal Jeems Naandoofiif amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi kun jalqabame. Wal waraansa magaalaa Taamburaa jeeqee jiraattonni akka dhiyeessan godhe kana keessa eenyutu harka qabaasa jedhu irratti himata adda addaa jira. Lo'aang akka jedhanitti loltoonni muraasni kan itti hirmaatan yoo ta'u garuu waraanni guutummaatti kan deggere hin turre jedhaniiru. Kun walitti bu'iinsa waraana lama gidduutti ta'e miti. Qaamota hanga tokko kan gamlameenitu walitti bu'ee jedhan Ko'aang raadiyoo sagalee Ameerikaaf gaafa ibsan. Humnootii wal mormantuu wal waraanee jedhu dubbii himaan SPLM-IO Meejor Jeneraal Laam Gaabri'eel. SPLM-IO damee siyaasaa kan garee mormitootaati. Hojjetoonni gargaarsaa hojii akkaan barbaachisaa gaggeessaa jiran wal waraansa kanaan danqamanii jiru. Akka isaan uummata gargaarsa eeggatu bira dhaqqabaniif mootummaan hojjechuun irraa eegamaa kanneen jedhan jiru. Boordiin waltaatota ittisaa kan Sudaan Kibbaa humnootii naannoo sana jiran gargar fuudhuudhaan muddamiinsa jiru kan dhabu ta'uu dhaadatee jira. Hookkarri kun siviilota gidduutti akka ka'e beenna garuu humnootiin gamlameenitti wal qoodanii iddoo sana jiraachuun dhimmicha caalaatti kan siyaasaa akka ta'u taasisee jedhu dubbii himaa akka ta'an Gaabri'eel. Garuu ministeerri odeeffannoo kan kutaa Ikwaatooriyaa gama dhihaa Wiiliyaam Baayikii akka jedhanitti walitti bu'iinsi Taamburaa keessaa hawaasa gosa lamaa gidduutti kan gaggeeffame miti humnootii wal waraanan lama gidduutti malee jedhan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii fi ministeerri dhimma alaa Jarman Heiko Maas erga gareen Taalibaan mootummaa Afgaanistaan qabatee booda haala waa'ee biyyattii fi waa'ee gargaarsa namoomaa namootaan gargaarsa barbaadanii fi qaqqabsiisuu danda'amu irratti marii shariikotaa fi jaarmiyaalee biyyoottan lamman waliin dhaabbatan wajjin taasisamu keessummeessaa jiran. Antoonii Bilinkanii gara Jarman deemuu isaaniitiin dura yommuu Kaataariin daawwatan namootaan viizaa biyya alaa qabatanii Afgaanistaanii ba'uu barbaadanu gareen Taalibaanii akka hin dhorkine gaafataniiru. Erga Yuunaayitid Isteetsi dhuma ji'a hagayyaa Afgaanistaanii baatee as namoonni hedduun biyyattiidhaa ba'uu barbaadan ittuu hin bahin hafaniiru. Akka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Roobii Har'aa jedhetti walga'iin Yuunaayitid Isteetsii fi Jarman keessummeessan kun waa'ee tumsa farra shororkeessummaa fi waa'ee mirga namoomaa Afgaanistaan irratti dubbachuu mala. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gondar kaabaa aanaa Dabaat keessatti kan argamtu ganda baadiyyaa cinaa Takla Hayimaanot jedhamtu keessatti hidhattoonni TPLF namoota nagaa 200 ol ajjeesuu isaanii mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'eef jiraattonni ijaan argan dubbataniiru. Hidhattoonni TPLF gandattii keessa yeroo turan guyyaa 5 keessatti
namoota nagaa manaa manarra naanna'uudhaan ajjeesan jechuudhaan ijaan argine ka jedhan jiraattonni dubbatanii jiran. Gama biraan Rooyitersiif Associated Press humnoota Tigraay jechuun kawaamaniif mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessaa jechuun ka moggaase hidhattoota TPLF guyyoota darban injifatamuu isa mudatetti taansee namoota nagaa 120 ol ajjeesuusaa aangawoota naannoo maqaa dha'uun gabaasanii jiran. Ajjeechaan sun baatilee darban 10f wal waraansa geggeessameen fixiinsa suukanneessaa ta'uu Associated Press ibsee jira. Dubbi himaan TPLF dhimma kanarratti hanga yoonaa deebiin kennine haa ta'u malee kana dura himannaalee wal fakkaatan ka'an irratti TPLF namoota nagaa irratti haleellaan raawwatu jechuun isaanii ni yaadatama. Asteer Misgaanaaw aangawoota naannoo dubbisuun gabaasaalee Rooyitersiif Associated Press waliin qindeessuun Bahar Daar irraa gabaasteetti jaallannee dhiyeessa. Ganda baadiyyaa cinaa Takla Hayimaanot jedhamtu keessa ka jiraatan obbo Attirsaa Kindee haala ture jalqabaa kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsanitti hagayya 24 lafa gaafa 25tti bariitu bara 2013 hidhattoonni Hiwaat godina Gondar Kaabaa aanaa Daabaat Waqiil ganda baadiyyaa cinaa Takla Hayimaanot jedhamtu seenuu isaanii ibsan. Guyyaa isaan jalqabaa shanan waldhabdeen isaanii paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa malee namoota nagaa wajjin akka hin ta'in ega ibsaa turanii booda yeroo duula waraanaan injifatamaa dhufan manaa gara manaatti deemuun namoota nagaa ajjeesuu jalqaban jedhan obbo Attirsaaw. በአንድ ቀን 47 አስከሬኖች ተቀብረዋል እዚህ ቤተክርስቲያን ካልኩሽ ቤተክርስቲያን guyyaa tokkotti reeffa nama 47 bataskaana siin jedhe kanatti awwaalamaniiru. Sibiilonni 120 ol du'aniiru jedhamee tilmaamama. Kanneen 37 ta'anii haga ammaatti hin argamne. Hedduminaan eessa buuteen isaanii kan hin argamne boolla lagafaa keessaa gatamanii argamu. Du'uu maluu jennee tilmaamna. Hiwaat jibbisa uummatarraa ta'uu agarsiiseera jedhan. Ganda cinaa keessatti jiraattonni maatiin isaanii jalaa ajjeefaman har'a bataskaana keessatti walii wajjin sirni boo'ichaa gaggeessuu isaanii bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan obbo Zawduu Kaasa ajjeechaa dhaqqabeen obboloota ofii 4 jalaa ajjeefamuu maqaaf umriin adda baasanii ibsanii jiru. Hidhattoonni kun namoota nagaa ajjeesanii qabeenya isaanii saamuun beeladaalees meeshaa waraanaan ajjeesanii deeman jechuudhaan dabalataan ibsan. Obbolaa koo 4 inni tokko kan obboleessa kooti 3 garuu obboloota kooti rasaasaan ajjeesan mana isaaniitii gadi baasanii beeladaalees ni fixan isa kaan ni saaman jedhan. Abbaa ijoollee isaanii 7 jalaa ajjeefamuu kan ibsan aadde Zawdituu Daarjaaw guyyootii rakkisoo 3 dabarsuu isaanii dubbataniiru. Na jalaa du'e rakkoon narra ga'e hedduudha. Reeffa qabadheen guyyaa 4 bule qophaa koo biyyi weerarameera mana isaatii gabbaasanii ajjeesan jedhan. Dubartii kabiraan aadde Abbabesh Darjaaw jedhaman abbaa warraa isaanii obbo Xilaa'uun Nugusee qodaa nuu baadhu jedhanii gara bosonaatti ega geessanii booda ajjeefamanii reeffi isaanii bosonuma sana keessaa argamuu ibsan. አቤት ተሸከም ብለው አፍረው ይዘውት ሄዱ። ሙዚቆች ደግሞ ቤት ጠርተው baadhu jedhanii hidhanii fuudhanii deeman. Beeladaalee 13 qalanii waan jiru fudhatan. Ega fuudhanii deemanii booda ajjeesanii reeffi isaa barbaadamaa ega ture booda bosona keessaa argame jedhaniiru. Gondar Kaabaa aanaa Daabaat aanaa addaa Waqiil jedhamtuuf bulchaa akka ta'an obbo Kaasaa Mashashaa akka jecha isaaniitti duulli duguggaa sanyii aanaa cinaa Takla Hayimaanotitti gaggeeffame maayikaadiraa isa lammaffaadhaa jedhu. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaa Daabaatiif bulchaa akka ta'an obbo Sawunnatu Baalam dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti hanga guyyaa roobii har'aatti reeffa namoota 123 argamuu ibsan. Kana caalaas argamuu akka malu ibsaniiru. Keessumaa jedhan hagayya 29 ganda cinaa Takla Hayimaanot keessatti haleellaan dhaqqabe akkaan suukanneessaadha jechuu isaanii kan ibse dhaabbati oduu Associated Press haleellaan kun kan mootummaan shororkeessotaatiin jedhe Hiwaatii fi kan gabaasa irratti humnooti Tigraay jedhamuun kan maqaan dhahame gareen hidhate magaalaa Gondor to'achuuf yaalii godhee raayyaa Itiyoophiyaan ega fashalee booda kan jalqabame ta'uu dubbatan jedhee jira.
humni Tigraay namoota nagaarratti saamiinsa leellaa boombii fi ajjechaa raawwachuu maqaa obbo Sawunna dha'uudhaan kan gabaase Associated Press. Ajjechaan kunis dubartoota daa'immanii fi abbootii amantii irratti qiyyaafatee ture jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Waajjira fayyaa Gondar Kaabaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Baqqalaa Itbaarak hidhattoonni kun ammayyuu qonnaa keessa dhokatanii waan jiraniif jecha ajjechaan dabalataa jiraachuu akka malu ibsuun haleellaa dhaqqabeen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 200 ga'uu akka malu ibsan jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Gama kaaniin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise obbo Attirsaa Kindee dilbata darbee qabee hanga har'aatti bosonaa fi boolla keessa reeffa namootaa funaanaa akka jiran ibsanii hidhattoonni Hiwaat tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhataniin maanguddoo umriin waggaa 70 fi dhukkubsattoota irrattis tarkaanfii fudhatan jedhan kanaafis gargaarsi akka taasifamuuf gaafataniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhukaasa dhaabiinsa gama isaatii eegalabsee booda mootummaan Tigraay jechuun kan of waamu Hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti aanaalee Dabra-Taaboor, Nifaas Mawucaa, Gaayent, Dabaarqee fi Daabaat keessatti namoota nagaa ajjeesee qabeenya barbadeessuusaa uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u manaaf qe'ee isaanii irraa godaansisuun aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa himannaa yakkaa irratti dhiyeessaa jiran. Ta'us garuu hidhattoonni kun gidduu kan bulchiisa naannoo Amaaraa tokko keessatti haleellaa gaggeessaa akka jiran duula waraanaan iddoo to'atan akka jiru kan amanan hoogganoonni Hiwaat namoota nagaa walitti qabanii ajjeesuu qabeenyaa barbadeessuuf saamuu waliin walqabatee himannaalee irratti dhiyaatan waliigalaan haalanii jiru. Dhimma kana irratti deebii gama Hiwaat argachuuf yaaliin adda addaa taasifame waan hin milkoofneef akka argametti fudhannee dhiyaanna jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa mudatee tureef mudataa jiru furuuf hayyoonni dhaabonni siyaasaa dhaabonni kan mootummaan ta'in biyya keessaaf alaa yeroo adda addaatti mariin biyyoolessaa barbaachisaa ta'uu yaada dhiheessaa turan. Dhaabni siyaasaa Koongiresii Federaalawaa Oromoo filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan geggeeffamuu isaa dura mariin biyyoolessaa akka barbaachisu ibsa baasee ture. Haaluma wal fakkaatuun dhaabni siyaasaa biraan addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamus mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise taasifamuu akka qabu akeekuun ibsa baasuun isaanii yaadatama. Eega filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan geggeeffame booda mootummaan biyya bulchaa jirus mariin biyyoolessaa akka barbaachisuuf akka maricha taasisuuf jiru ibsee ture. Mariin biyyoolessaa maaliif barbaachiseef dhimmoota maalii irratti eenyufaatu mari'achuu qaba gaaffilee jedhan irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Faqaaduu dhaabbata siyaasaa dhaabboti kan mootummaan ta'iniif kan mootummaarraa dubbisuun dirree dimookiraasii har'aaf qophii qindeesse qabaa kunoo. Itti aanaa durataa dhaaba Koongiresii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti dhaabni isaanii KFO'n mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti osoo hin gaggeeffamin filannoo biyyaalessaa gaggeessuun gaaga'ama siyaasaa biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka geessuu malu akeekuu himuun rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoo waggoottan 150 oliif ture waan ta'eef ammayyuu marii barbaada jedhu. Rakkinni biyya kanaadhaa rakkina siyaasaati. Rakkina siyaasaa kana hiikuu kan danda'u hundumtuu keessatti kan qooda fudhatan yoo waliigalteen uumamuu danda'ame qaama walaba ta'een walitti dhufee kan adeemsuun hin danda'ama taanaan nuyi keessatti gammannee fudhannee yaadna. Yaada obbo Mulaatuu deeggaruun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furmaanni marii hunda galeessa ta'edha kan jedhanii fi dhaabni isaanis waan kanatti ammayyuu akka amanu kan ibsan immoo obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaaba siyaasaa ABO obbo Daawudiin hoogganamurraati. Biyya kana keessatti rakkoo bu'uuraa waggoota 50 gangalatanii as gahantu jiru. Sirni biyya kanaa bu'uurarraa sirna gaaffii sabootaa, sablammootaa fi uummattoota biyya kanaatiif akka har'aatti deebii kenne miti. Inni kun marii biyyoolessaa barbaada, furmaata biyyoolessaa barbaada. Barbaachisummaa marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu qabu irratti kan walii galan garuu immoo rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa galtee jirtuuf sababa kan ta'e caaseffama sirna federaalizimii amma hojiirra jiru ta'uu kan himan immoo paartii ኢዜማ keessatti koree hojii raawwachiiftuu biyyaalessaa kan ta'an ዶክተር ባንተ ይገኝ ታምራቲ ብሔራዊ መግባባት ሲባል
Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu waggoottan 27 fi 28 dabarsine kanneen keessa caaseffamni sirnaa sanyii yookaan afaan giddu galeessa godhatee gatii guddaa nu kaffalchiiseera. Kanaafis ammas gatii biraa akka nu hin kaffalchiisneef biyyis akka biyyaatti itti fufuu waan qabduuf mari'achuun barbaachisaa akka ta'e nan amana. Waajjira Ministeera Muummee Itoophiyaatti qindeessaa giddugala dagaagina sirna dimookiraasii kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa Itoophiyaan akka biyyaatti itti fufuuf mariin biyyaalessaa barbaachisaa ta'uu himuun mootummaanis bara 2014tti hojiiwwan gurguddoo hojjetaman jedhee karoorfate keessaa tokko ta'uu himu. Mariin barbaachisu marii hayyootaa, marii namoota muraasaa, marii paartilee siyaasaa osoo hin ta'in marii uummata bal'aa kan hunda hirmaachise, kan hundi sadarkaadhaan keessatti hirmaatee yaada isaa gumaachuu danda'uu fi dhimmi biyya kana ilaallatu nagalcha jedhee itti fufinsa biyya kanaatiif waan danda'u hunda karaa gumaachuu danda'uun mariin bal'aan yeroo fudhate karoorfame sirriidhaan hoogganamu gaggeeffamuu qabaa jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf paartileen siyaasaa akka paartii siyaasaatti marii hin taasisu, qaamoleen biraas karaa gurmaa'ee fi karaa karooraan hoogganamuun dhimma waliigalaa irratti marii taasisuudhaan tokkoon ajandaa irratti marii babal'aa taasisanii irratti waliigalaa dhufuun dhimmoota irratti waliigaluun danda'amu irratti waliigaluu, dhimmoota irratti waliigaluun hin danda'amnetti immoo yeroo kennanii dhimmoota irratti waliigalame irratti waliin tumsanii waliin hojjechuu fi itti fufinsa biyya kanaatiif dursa kennanii hojjechuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan gara fuulduraatti bara 2014 hojiiwwan gurguddoo hojjetaman keessaa tokko marii biyyoolessaa gaggeessuu ta'a jechuudha. Dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an keessumaa ABO fi KFO'n kanaan dura filannoo biyyaalessaa dura mariin biyyaalessaa akka dursu ibsanii ture. Yeroo sanatti mootummaan maaliif hin gaggeessine gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Biqilaan mariin biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa kunneen barbaadan sun rakkoo siyaasaa walxaxaa biyya kanaa kan hiiku miti jedhu. Kan isaan jedhanii amma demokraasii fi sirna demokraasiitiin karaa filannootiin mootummaa hundeessoo otoo hin kan barbaachisu maree gaggeessuudhaan mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaa hiikoo kan isaanii kaasaa turanii yaa hordofaa waan turreef hin beekna akkaataa isaanitti deemaa turan. Kun immoo rakkoo biyya kanaa teessoo paartilee siyaasaa muraasaa fi namoota taayitaa barbaadan muraasaa fi koottaa teessoo walii hirra walii qoodne jedhanii qooduudhaan rakkoo siyaasaa biyya kanaa hiikuun hin danda'amu karaa kamiinuu. Yaada Dr. Biqilaan kaasaniif dhaaba ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu irraa kan gaafataman obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaabni isaanii aangoo filannoon ala argachuuf fedhii tokkollee hin qabu jedhu. Aangoon dimookiraasii keessaa madda, aangoon filannoo keessaa madda. Kanaaf filannoo dimookiraatawaadhaan hundi keenya uummatatti dhiyaannu jennee kana amannee biyya seennee kanaaf hojjechaa turre. Kana akka eenyu hanqisee uummati biyya kanaa ni beeka, addunyaan ni beeka. Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu kanneen aangoo qooddachuuf dhaabboliin siyaasaa taasisan yookaan dhaabolee siyaasaa gidduutti akka jaarsummaan taa'amutti ilaalama jedhamanii kan gaafataman paartii ኢዜማራ ዶክተር ባንተ ይገኝ ታምራት mariin biyyaalessaa kanarraa adda jedhu. የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ሲመጣ በብሔራዊ አንድነታችን ላይ አገርን የጋራ አድርገን በመውሰድ ጉዳይ የተሻለ አቅም መፍጠር የምንችል ከሆነ የተሻለ አስተሳሰብ ማራመድ የምንችል dhimmi marii biyyaalessaa yommuu dhufu tokkummaa keenya irratti yaada fooyya'aa uumuu kan dandeenyu yoo ta'e aangoo waliif qooduu fi dhiisuun isaan booda kan dhufudha. Haala amma jiruun aangoo waliif qoodnes walii galtee biyyaalessaa sana fiduu dandeenyaan baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf dursa marii biyyaalessaa irratti dhimmoota hundaa irratti mari'annee furmaata waloo kaawwachuu qabna. Wantoonni biroon sanaa booda dhufu jedheen amana. መጀመሪያ ይሄ ብሔራዊ መግባባት የሚለው ነገር አንድም ነገር ሳይቀረን ዋጋ ያስከፈሉ ጉዳዮች ሁሉ አንጥረን አውጥተን በጠረጴዛ ዙሪያ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ተነጋግረን የራሳችን መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ነገሮች ይመጣሉ ብዬ የማስበው። Dhaabbata East African Initiative for Change'tti hojii gaggeessaa kan ta'an obbo Lammiisime dhaabbanni isaanii qaamolee wal dhaban gidduutti mariin akka jiraatuuf kan hojjetu ta'uu ibsu barbaachisummaa marii biyyaalessaa akkas jechuun ibsu. Rakkoolee yookiin hudhaalee biyya tokko yookaan uummata tokko mudachuu danda'an irratti waliigaltee hunda galeessaa fi waloo ta'e sana booda immoo gara furmaata walootti geessu fida jedhamee waan abdatamuufi walmariin biyyoolessaa
murtee fi mariiwwan warra kaan irraa adda. Dhaabbileen siyaasaa mariin biyyaalessaa hunda galeessa godhate akka jiraatu ibsaa turan ajandaawwan mariif dhiyaachuu qabu jettan qabdu jedhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaaffii dhiyaateef obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jechuun deebisu. Fakkeenyaaf mootummaa sirna sabdanneessaa jiru kana kan hin barbaanne jiru waan barbaadan immoo jiru kana irratti walii galuun hin danda'ama. Sirna amma jiru kana seera amma jiru konstitushinii amma jiru kana nu barbaachisa moo nu barbaachisu jedhu irratti walii galtee gochuun hin barbaachisa. Dooktar Baantaayigany Taamiraat gama isaaniin ajandaan marii biyyaalessaa akka paartii isaaniitti osoo ka'e kan jedhan akkattaa nutti himu. የብሔር አደረጃጀት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም አደረጃጀት ያመጣብን ጣጣ አለ። ወሉማ ገለatti federaalizimiin afaan gidduu galeessa godhate dhibee nutti fidee dhufe gara yaada biyyaalessaatti deebi'uu qaba jenna. Heera biyyattii keessatti keeyyattoonni hidhaa ta'an baay'een jiru. Fakkeenyaaf keeyyanni 39 lammiilee Itoophiyaa hedduuf dhibee kan ta'e fooyya'uu qaba jenna. ለብዙ ኢትዮጵያኖች አጠቃላይ መከራ የሆነብን አንቀጽ በመሆኑ ቢያንስ እሱ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን። Marii biyyaalessaa akka Itoophiyaatti bara 2014tti taasifamuuf jiru eenyutu abbummaan gaggeessaa fi hagam hirmaachisaa ta'a isa jedhuuf Dr. Biqilaa Hurrisaa yommuu deebisan. Hirmaachisummaansaa qaamolee hunda samiidhaa gadi jiran lammiilee Itoophiyaa hunda kan hirmaachise akka ta'u iftoominaa fi akkasumas immoo qummaadhaan kan gaggeeffamu dhugaadhaan onneerraa sammuurraa waa'ee biyya kana yaaduurraa waa'ee hegeree biyya keenyaa ijoollee keenyaa yaaduurraa namoonni kanaaf dhimman kanaaf quuqama qaban kan keessatti hirmaatan bilisummaasaa kan eege iftoomina kan qabu amanamummaas kan qabuu fi dhimmoota kana kan yaada keessa galte hundaa ol immoo rakkoo hundee rakkoo biyya hiikuu keessatti shira siyaasaatii fi dubbii irra dibanii darbuudhaan osoo hin ta'in gadi fageenyaan hundee rakkoo biyya kanaa qotanii rakkoo sana hundee irraa hiikuu irratti karaa xiyyeeffateen karaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bal'inaan hirmaachiseen kan gaggeeffamu ta'aa kan jedhu qabnaa jechaadha. Marii biyyaalessaa gara fuulduraatti Itoophiyaa keessatti taasifama jedhamee eegamuuf hagam hirmaachisaa ta'a jettanii eegdu jedhamanii kan gaafataman paartii Izeemarraa Dr. Baantaayigany qaamni dhimmi Itoophiyaa na ilaallata jedhu hundi keessatti hin hirmaatu taanaan ammas rakkicha keessaa ba'uun hin danda'amu jedhu. ብሔራዊ መግባባት በተቻለ አቅም ለዚች ሀገር Marii biyyaalessaaf karaa danda'ameen waliin jiraachuu biyya kanaaf kanneen yaada qajeeltoo qaban hundi irratti hirmaachuu qabu jedheen amana. Kana jechuun yaadni xiqqoon hin jiru. Dhaabni siyaasaa xiqqoonis hin jiru. Qaamni kamiyyuu dhimmi biyya koo na ilaallata kan jedhu hundi irratti hirmaachuu qaba jedheen amana. የሀሳብ ትንሽ የለውም የፓርቲም ትንሽ የለውም ማንኛውም አካል የሀገሬ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚለው ሁሉ በየደረጃው መወያየት አለበት የሚል እምነት አለኝ። Marii biyyaalessaa tokko gaggeessuuf yoo xiqqaate ulaagaawwan 4 guutuu qabu kan jedhan obbo Lammisime Itoophiyaatti gara fuulduraatti mariin gaggeeffama jedhamus warreen kana guuttachuu qaba jechuun dubbatu. Walmariin tokko walmarii milkaa'aadha jechuuf wantoota 4 guutuutu isarra jira. Tokkoffaa hunda galeessa ta'uu qaba. Qaamni alatti hafu jiraachuun irra hin jiraatu. Lammaffaa ifaa fi bilisa yookaan immoo iftoomina kan qabu ta'uutu irra jira. Kan biraa ajandaan walmariin biyyoolessaa kaasu amma takka mul'atu hin jedhe qaamolee hundarraa kan walitti funaanname ta'uutu irra jira. Mootummaa duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo warra mootummaa morman duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo iliitii gabaabaa duwwaarraa osoo hin ta'in qaamolee hundarraayyuu walitti qabamuu qaba ajandaan sun. Kan biraa walmarii biyyoolessaa kanaaf qaamni haala mijeessu qaama bilisaa hunduma birattuu fudhatama qabu ta'uu qaba. Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikkuu Fiqaaduu Finfinnee. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.